Gaafa saddeettaffaan ayyaanawwan waggaa kabajamu keessaa kam jaallattaa? Sababa waliin jedha. Seensi gaadha ani nariifadho ixata kee malee kan biraan. Ashamaa harka fuunee ordoftootaa fi kabajamtoota maatii burtee hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha nagaan na barbaadees isin biras dachaan haa baay'atu isin jecha akkamii nagaan keessanii maal fakkaata soomirraa haftanii hiikarraa haftanii yeroo kanaan baga geessanii isin jedha ani nagaa godha galataa waaqafaatu galmeessaaf hin badini isinis nagaa kataatanii abdii isinirraa qaba. Barnoonni burteetu bidhaamu maatiin taane nuruu maatiin uftaa subscribe gochuudhaan nutti makamaan isin jira. Warroonni immoo maatii isaanii akkamaan faana turtan hundi keessanii like share gochuudhaan nu jajjabeessan bukkee dhaabbattan hedduu tokkoon isin galateeffadha. Gaaf deebii hawaliin taasises moo baay'ee kan jaaladhu kan kabaju hawwii tuub lakkoomsa 12ffaadha. Hawwii tuubii koo bareedduuf qaalii namaa kan taate jechuudha. Duraan dursee ayyamamtee gaafis gaafadheef deebii waan naaf laatteef hedduu tokkoon si galateeffadha. Gaafii ans gaafadhe moo waa'uma ayyaanati jechuudha. Ayyaana keessa jirra. Torbeen kun ayyaana waan ta'eef waa'ee ayyaanatiin gaafadhe isinis moo deebiirraa argachuu dandeessaa yookaan moo gaafii hin gaafadhe kanas bakka dogongorratti jiraates bakka kanatti dogongortanii jirtanii jechuudha. Yaada keessan koomentii jalattis nuuf ibsuu hin dandeessanii yaada kan keessanii fi qiqa qabdanii nuuf kaa'uu hin dagatinaadha. Namni hin dogongora waan ta'eef nuummoo isinirraa barachuu dandeenya yookaan immoo isinimmoo nurraa barachuu dandeessan waan ta'eef waan qabdanii yaada qabdanii koomentii jalatti nuuf katabaan isin jedha. Oduu isinitti baay'isuu gara hawwii tuubitti isin dabarsaa. Ishee wajjiniin turtii gaarii hanga dhumaatti akka nu hordoftanii isinitti hima galatooma horaa bula. Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota maatii burtee YouTube nageenyii fi araarri jaalalli waaqayyo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo baga torbee dhukkubbii yookiin immoo torbee imaamaatiin baga ittiin isin ga'e akkasumas hordoftoota amantaa musliimaa Ramadaan Kariim isiniin jedhee jira. Kabajamtoota hordoftoota maatii burtee like, subscribe, comment, share gochuudhaan hanga ammaatti burtee wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Gara fuulduraattis like, subscribe, share, comment gochuun keessan akkuma itti fufetti yaa ta'u isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota maatii burtee YouTube egaa guyyaarraa kana burteen gaafii naa dhiyeessite gaafii burteen naa dhiyeessite gaafii ishee deebisuudhaaf gara mana burteetti argamee jira jechuudha. Burtee koo guddaa isaa naaf galatoom isiin jedha. Na kabajjee mana kee naaf bantee gara mana keetii akka seenuuf na ayyamu keetii fi akkasumas immoo baga firii dadhabbii keetii ija keetiin argitee baga mana monyiitii baatee mana monii seente isiin jedha. Egaa mana monyii wanti jiru hin jiru mana monii wanni hin jirre hin jiru. Googilii seentan $, Chrome sentan $, account sentan $, AdSense sentan $, posta box sentan $, baka $, bichaadha hundumtu jechuudha. Kanaafuu gara mana monyiitti gara manitti baga dhufte isin jedha burtee koo. Dhugaa dubbachuu YouTube wanta dadhabbii baay'ee qabudha. Namni YouTube waa'ee dadhabbii YouTube nama YouTube hojjetuuf malee nama YouTube hin hojjenneef hin galu. YouTube immoo keessumatti jalqaba osoo hin beekin namni gariin wanta beeku irratti nama barsiisuudhaaf saba isaa barsiisuuf dhufa. Barsiisee fayyadamuu dhufa. Gariin immoo akka hojiitti irra godhatanii YouTube hojjete namaaf ni taasisu. Namoonni YouTube qofa hojjetanii jiraatan yookiin immoo YouTube qofa hojjetanii godhatanis hedduun isaanii jiru. Garuu yaa ta'u malee gaafa YouTube hojjechuu jalqabanii gara YouTubetti dhufanii wanti jiru maal inni YouTube irraa qarshii argachuu osoo hin taane gaafa nama wajjin wal baranii jaalalli namoonni gara YouTube irratti baran bakka wantoonni akkasii kan YouTube hojjetan akka nama taasisan ani erga ofii kiyyaa monite qofaan kana nani bare jechuudha malee duraan namni YouTube hojjetu saantiima argachuu qofa waan hojjetu natti fakkaata ture amma garuu baradheera jechuudha namni YouTube hojjetu saantiima qofaa miti kan hojjetu
akkasumas namni YouTube hojjetu dadhabbiis hedduu qaba jechuudha. YouTubein iddootti aarsaa guddaa wanta aarsaa guddaatti nama kaffalchiisu wanta itti yaadanii hojjetanidha. Kanaafuu burtee koo dammoo kanaan dura cimtee akkasumas dammoo warroonni hordoftoota burtee taatan gaammaatti waliin dhaabbattanii gargaartanii arraan kan geessan guddaa isaa galatoomaa isiniin jedha. Waaqa gaditti kan nama gargaaru namadha. Milkaana namaatiif kan sababa namaaf ta'u tokko hiriyaadhuma ofiiti jechuudha. Lammaffaan dammoo habbaadha. Kanaafuu guddaa isaa galatoomaa isiniin jedha. Asumarraanii gara gaafii burteen na gaafatte ittiin darba. Gaafiin burteen na gaafatte egaa gaafii afuuraa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf dammoo asirratti namoonni amantaa beektan ijoolleen hedduun ciccimoodha. Ijoolleen biyya harabaa jirtanii amantaa kam keessatti iyyuu beekamaadha kuni. Kanaaf bakki itti dogoggore yoo jiraate amantaa wajjin wal qabsiise komentii irratti yaada keessan naaf ka'a. Komentii keessaniin dubbisa isiniin jedha. Akka fedhaa fi jama Waaqayyootti gaafii burtee deebisuudhaaf gara gaafii isheetti isin dabarsee isiniin jedha. Gaafiin burtee tokkoffaanii nagaan Waaqayyoo siif haa baay'atu hawwishaa koo baga ayyaana Faasikaan si ga'ee akkasumas dammoo ayyaana gaarii baga torbee dhukkubbii yookiin dammoo Hoosaa'inaa gooftaa geessee jette. Amiin walumaan baga geenye Waaqayyo gooftaan kan bara naannoo ga'e bara dhufuun nu haa ga'u. Duraan dursee waan eeyyamamaa gaafii koof deebii laattuuf guddaa galatoomii jettee. Tokkoffaan gaafiin ishee hawwiin eessatti dhalattee guddattee jedha. Hawwiin kan itti dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa ganda Dhaqquu Kittoo Billaacha 03 bakka jedhamutti dhaladhee guddadhe baadiyyaatti siin jedha. Gaafii lammaffaan guyyaan ayyaanaa maaltu sitti dhaga'ama jedha. Guyyaan ayyaanaa baay'ee tokko na kaffa'a. Bakka akkuma nama kamiyyuu namni kamuu guyyaa ayyaanaa dhumaatee wajjin dabarsee namatti tola. Na dabbaraa na kaffa'a. Garuu ofan irraanfachiisa. Guyyaa ayyaanaan dursee ofan irraanfachiisa jechuudha. Ayyaanni torban tokko waggaa fi ofan irraanfachiisa. Garuu akkamiin godhee yaadadhatanii ijoolleen tokko bakka geesse jedhanii yeroo barreeffama garaagaraa na argan barreeffama isaanii irra galee hin dubbisu ijoollotii nagaa akkasii na argan jechuudha. Akka guyyaa ayyaanaa sana hin kaffaanee fi meesheeji ijoollerraa illee fagaadha. Yeroo ayyaanaa biyyarree bilbila hin bilbilu ofii kiyyaafis jecha garuu jalaan boo xiqqoo man argaa duubatti hin deebi'a. Akkasitti of irraanfachiisa malee guyyaa ayyaanaa dhugaa baay'ee na kaffaa jechuudha natti dhaga'ama. Waaqayyoof galanni haa ta'u fayyaa nagaa ta'anii biyya baanee hojjechuun waan fayyaa guutuu qabnuu fi fayyaa keenya kan nuuf kennu immoo Waaqayyo gooftaa maqaan isaa haa jajamu. Waaqayyo wanti kaffalamu hin jiru galata duwwaadha. Waaqayyo haa galatoomu siin jedha. Gaafii lammaffaan biyya ormaa ammam turte jedha. Biyya ormaa tuttureera dhugaa dubbachuuf jechuudha. Tuttureera garuu jiddu galeechuma baay'ees miti. Jiddu galeechuma gara turis jedhama laata. Bakka jiddu galeecha ta'ee jira. Turuudhaaf xiqquma naaf garuu tureera ishee. Akkasiin jedha tureera. Madaasa ture jiddu galaadhuma. Qilleensi biyya namaa kun gadi nama dhiisu maal akka ta'e hin beeku. Moonumatu itti xabbiqqi jedhatee anoo hin beekne dhugaa. Gaafii arfaffaanii yeroo ayyaanaa manatti kabajuudha moo haala yookiin mana haalatti baatee kabajuu sitti tola jedha. Yeroo ayyaanaa egaa ayyaanonni akka amantaa Ortodoksiitti mana amantaattis ni kabajamu. Sa'aatii ganama jechuudha. Yeroo sana gara mana amantaa deemuun baay'ee tokko natti tola. Amma sagantaan mana amantaa namoota jiru. Egaa sagantaan mana amantaa dhumee dammoo manatti kabajuu na ture guyyaa ayyaana mana bahu hin jaalladhan. Yeroo biyya jiru jechuudha. Maatii kee wajjin mana keessa ooluun natti tola. Maaliif mana keessa teessee egaa sagantaan ayyaanaa hin jira. Kanaaf yeroo sana namni sin dhufaa dasna mala bicha bakka wucit jedhanii caacataan hin jira waan ta'eef baay'ee dasna mala. Yeroo ayyaana manatti dabarsuun baay'ee tokko nama gammachiisa. Ani gara kiyyaan baay'ee tokko itti gammada. Guyyaa ayyaana mana amantaatiin achitti jechuudha iyyuu hin deemu. Baay'ee tokko natti tola guyyaa ayyaanaa jechuudha mana ooluuni. Gaafii shanaffaan obboleewwan kee keessaa kan baay'ee jaallattu nuuf himi jedha. Obboleewwan koo keessaa kan baay'ee jaalladhu obboleessa koodha. Obboleessa koo baay'ee tokko jaalladha. Biroo koo baay'ee si jaalladha. Asumarraan dhagayeeshi garuu hin beekaadhisi. Yoo dhaga'us baate.
obboleessa kiyyaan jaaladha sin jedha obboleewwan dhiiraa lama qaba obboleewwan dhiiraa lama qaba inni tokko xiqqaadha inni lamaanuu xiqqaadha garuu inni tokko narratti dhalate jechuudha isa narratti dhalate san baay'een jaaladha sanis hin jaaladha garuu isa narratti dhalate san sirriitti hin jaaladha yaa addaan baasuudhaaf lama waan ta'aniif obboleecha koo isa narratti dhalate baay'een jaaladha gaafi jaaffaan ayyaanni siif maali jedha ayyaanni anaaf guyyaa addaati guyyaa gammachuuti guyyaan nama yaade itti arguudha jechuudha ayyaanni guyyaa baay'ee guyyaa galataati ayyaana na biratti gaafi torbaffaan muddannoo yeroo ayyaanaa yoo qabaatte nuuf qoodi jedha muddannoon kee guyyaa ayyaanaa gisuma hunda ijoollee harkaan umura jechuudha gisuma hunda harkaan umura namni hundumtuu silatiidhaan dhalattee faanaan jiru jechuudha nama silatiidhaan dhalattee jedhu maalan bika guyyaa ayyaanaa kan harkaan umuru kanaaf biyyattis ta'e biyya kanattis ta'e harki kiyya gisuma hunda namurama jechuudha halbeedhaan irree waa hojjechuu darg namurama birchiqoo dhiqootti irree birchiqoon fayyaan gisee harkatti namuru jira muddannoo gisee ayyaanaa isuma kana siin jedha gaafi 8ffaan ayyaanawwan waggaa kabajamu keessaa kam jaallatta sababa waliin jedha ayyaanota waggaa kabajaman keessaa lama jaalladha garuu isaan keessaa masqalaa fi xinqata cuuphaa jechuudha sirriitti hin jaalladha masqalli yeroon isaas baay'ee namatti tola abaaboon yeroo itti dho'ee baay'ee tokko nama gammachiisudha ayyaana masqalaa baay'een jaalladha ayyaana cuuphaa immoo kan hin jaalladhuu fi guyyaa 3dha jechuudha cuuphaan gaafa guyyaa 10 galgala taabonni hin ba'a gaafa 11 taabonni hin gala gaafa 12 taabonni hin gala gaafa 13 garaabni hin gala bakka baay'ee tokko dasneedha kanaaf iddoo akkasii waan hin deemuu fi ayyaana kana lamaan baay'een jaalladha dhalootatu caala ture garuu gooftaan osoo hin dhalanne hin cuuphamu ture garuu dhalootas hin jaalladha garuu irra caala cuuphaa jaalladha siin jedha sagantaan isaa waan dheeratuuf sagantaa sanaaf jedheetiin cuuphaa irra jaalladha siin jedha nyaata yeroo ayyaanaa nyaatamu baay'een nyaata akkamiiti jedha nyaanni yeroo ayyaanaa nyaatamu egaa biddeena waxii lukkuu waxii foonii jechuudha akkuma aadaa biyya keenyaatti nyaanni yeroo ayyaanaa nyaataman akkasumas immoo dhugaatiidha yeroo baay'ee kan jiru keessumattuu ani baadiyyaatti waan dhaladheef akka baadiyyaatti siif himaa jechuudha farsoodha biddeena waxiidha bakka daabboodha kanaadha siin jedha akka naannoo kiyyaatti akka naannoo kiyyaatti immoo namoonni biroo komentii irra naakaa walirraa yaa barannu siin jedha akka naannoo keenyatti akkasitidha yeroo ayyaanaa nyaanni qophaa'u isaan kanaadha siin jedha gaafini kurnaffaa fi dhuma maaliif yeroo ayyaanaa firri wal gaafate yookiin firri wal gaafate jedha guyyaa ayyaana egaa firri kan wal gaafatuu fi ayyaanni guyyaa gammachuu waan ta'eef guyyaa kabajaa waan ta'eef guyyaa yaadannoo waan ta'eef akkasumas immoo yeroon kun yeroo kaan irraa adda ta'e yeroo dabarfamudha jechuudha waaqayyo gooftaaf galanni haa ta'u kawaan nagaan eegeetiksee guyyaa kanaan dhugee namoonni waaqa galateeffachuu isaan irraan kan ka'e yaa wajjii qulqullummaadha guyyaa ayyaanaa kan hojjetamu waan ta'eef kanaaf namoonni yeroo baay'ee wal yaadatanii wal dhufanii wal gaafatu siin jedha akkasumas immoo waa'ee ayyaanaa walii wal qabatee tooyi bal'inaan kitaaba qulqulluu irraa boqonnaa 2 nan qaba jechuudha yaadaani faarfannaa aadaa boqonnaa 118 lakkoofsa 24 akkasumas seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti bal'inaan waa'een kabaja guyyaa ayyaanaa kun ni jira siin jedha obboleettii koo kabajamtuu fi jaallatamtuu gaafii na gaafatteef guddaa isaa galatoomii anis akka fedhaa fayyamaa waaqayyootti hamman beekuu irraa siif deebisee jira waa'ee ayyaana wajjin wal qabatee keessattuu jechuudha bakka amantii wajjin wal qabatu kanatti dammoo namoonni biroo komentii irra naaf kaa'aa walirraa yaa barannu isiniin jedha galatoomaa baay'ee